Yoo yaa harka fuuni hordoftoonni gurreetuu biyya jalatti argamtan hundumti keessanii akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kana faaraa taatanii like subscribe gochuudha maatii kiyya ta'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf viidiyoon hirmiifaa har'a aanan hirmiin baay'ee na ajansiiste akka dubartii tokkotti eeyyeen ugumadha baay'ee nama ajansiisti maaliifi Abrahaam yookiin siin jaalladhan jennee yookiin immoo siin jaalladhuun jennee wanta qabatamaa abdee bartanii wanta ittiin mucaa kana faana deemtu abde bakka yaada amansiisaan qabu mucaan kun bulee ka'ee dubbii gaggaragalcha waan ta'eefi yaanni isaa aabbataa miti isinii galee kanaaf mucaan kun amma harki tokkoon cabacabuu jette harki tokkoo hin cabacabuu jechuun ani bichaan dubbadheen faayidaan qabu utuu ati na jaallattee jiraattee atis chaalenjii kana keessatti na bukkee abbattee lama taanii dabarra malee qobaa koo kana keessa darbuu hin danda'u jette. So ugaashi jette jedhee yaada. Dhugaa rabbi ugaashi jette ani viidiyoo koo keessatti yoo argitanii jiraattan yeroo baay'ee dubartoonni miidhamaa jiru jedhee nan dubbadha. Hermiin garuu akka ruutaan miidhamne. Dhugaa dubbachuuf akka ruutaan miidhamne. Ruutaan baay'ee miidhamte. Jammartii duraa irraatii kaasee yoo argitan ruutaadhaani Abrahaamii tsiggee fidee tsiggeerraan immoo fiqiris uftee shamarran baay'ee ufe beektu mitiire. Dhugaa rabbi kana shamarran baay'ee even mana gadhiistee baatiitti ruutaan jechuudha. Chaalenjii isheen dabarsite baay'ee ulfaatoo ture. Ela baay'ee jechuudha dhugaa rabbi kana madri dhugaa rabbi kana ruutaan jabduudha jechuudha. Hermiini chaalenjii ishee kanaaf jetteetu akan isheen boossi. Gin ruutaa immoo ilaalaa wanta isheen dabarsite. Ulfataatee garaatti baattee rakkoo kana hundumaa keessa dabarte. Utuun ulfaa'iin dura rakkina isheen daddabarsite daaniifaa tsiggeefaa faana yeroo fiqir uftee akkasumas immoo mucayyoon buttaa jiraa tokkos yeroo uftee nan jaalladhe jettee Abrahaamin nan jaalladhe jette shamarran baay'eetu ufe karaa Abrahaam jechuudha. So ruutaan kana hundumaa dandeessee dabarsite jechuudha. Chaalenjii kana hundumaa dandeessee dabarsite isinii galee hermiin galuu ishee kana chaalenjii ishee kana bichaadha kan ishee mudate isumaayyuu immoo darbuu kan isheen dadhabdee kanadha jechuudha. Dhugaa dubbachuufi garaa nama nyaatti akka nama tokkotti maaliif yoo jettanii shamarran miidhamuu qaban shamarran kamiyyuu haa taatu miidhamuu qabdu. Abrahaam har'allee mircaasaa isheen godhan utuu hin jaallata ta'ee fillafiitii ruutaa abbatee ayi ani siin jaalladha sifaana deemuun barbaada jedha malee yeroo biraan naa dawwali yeroo biraa siin dawwala minaamin hin jiru utuu hin jaallata ta'e. Dhugaa rabbi kanaa hermiidhaan birriif biizinasiif jecha amalee hin jaallatu jechuudha Abrish. Si jammar dammoo maatiin isaas immoo maatiin ruutaas immoo akka araaramaniif guyyaa kaleessaas viidiyoon gadhiifamee jira. Namoonni gurguddoon dhufanii gidduu isaanii akka galanii akka araaraman gochaa jiru. Inni immoo tidaariif hin geenye ani amma gaa'ilaaf hin geenye jechaa jira. Ga'ee mucaa godhatee jira gin immoo hin geenye jedha. Ara dhugaa rabbi mucaamti kuniyyuu sammuun isaa nagaadha jedhee yaadu ana Abrahaamtu jechuudha. Innaa kanaaf maal jechuu yaadee kanaaf ani maal jechuu yaadee hordoftoota kiyyaa hermiini mircaan isheen maraxatte yookiin immoo murtoo isheen murteessite isa dhugaa isaa yoo dubbanne sirriidha jedhee yaada. Ejjennoo isheen har'a qabdu dubbi isheen har'a dubbatti hundumtuu sirriidha. Dhugaa rabbi murteessitee ugumuma garaan ishee citee Abrahaam irraa garaan ishee citee murteessitee biraa deebitee jireenya mataa ishee jiraatte jennaan bor hermiin nama ana jedhe. Dhugaa rabbi nama ana jedhe jaallattee jaallatamtee jiraachuu dandeessi. Ijoolleen kun zooroo bakka araaramuun isaaniin oolu ruutaa fi Abrahaam jechuudha. Alatu gidduu isaanii jira. Yeroo baay'ee dubbanneerra mucaatu gidduu isaanii jira. Na mucaan immoo ijoolleen immoo dhugaa rabbi kanaa hin beeku. Nama wal ajjeesuuf gaafa deemuyyuu sababa ijoolleef araarri bu'uu ni danda'a isinii galee.
mucaan gidduu isaanii waan jiruufi qiimii isaan irra wal qabatan iyyuu waliif dhiisuu danda'u ala isaaniif jedhanii jechuudha. Mucaa isaaniif jedhanii waliif dhiisuu ni danda'u. Kanaafi walumaa galatti dhugaa rabbii walumaa galatti jechuudha murtoo ishee murteeffattee murtee gaariidha waan ta'eef rabbi jabina isheef haa laatu. Dhugaa rabbii miidhamuu ni dandeessi maaliifi nama jaallattudha waan ta'eef nama jaallattu abdii waan ta'eef xiqqoo miidhamuu ni dandeessi. Yeroodhaaf mataan ishee uggubuu danda'a, yeroodhaaf imimmaan ishee hangalaasuu dandeessi. Sana booddee garuu kan caalutti baati jechuudha. Dhugaa dubbachuuf obboleessi isheellee dhiisii biraa deebi'i jechaa ture heermiidhaan jechuudha. Ani yaada kana nan deeggaraani. Dhiistee yoo biraa deebite dhugaa nagaa argatti. Maaltu umurii ishee kanaanii kana keessa ciqici kana keessa ishee gasheme. Dhugaa rabbii kana maaltu kana keessa ishee gasheme akka laaltanitti jechuudha. Innaa kanaaf maal jechuun barbaade heermii keenya jabaadhu. Rabbi jabina siif haa laatu. Dhugaa rabbii murteessii ammallee murteessii gidduu isaaniitii ba'i. Bordee bitee uftee gidduu isaaniitti hin argamiin afaan har'a dubbatteen itti fufi. Dhuguma dhala ruutaan illee kan isheen shakkiteenii maaliif beektu kana dura gidduu keessaniitii nan baa jettee hin dhuftii hin deebiti akka kana ture jechuudha. Kanaaf hin amanneenii ruutaan. Ani garuu dhugaa rabbi kanaatu murteessitee gidduu isaaniitii baatee jireenya ruutaaf jireenya Abrahaamiif utuu hin taane jireenya heermiitu bareeda. Ila ruutaa fi Abrahaam iddoo tokkoyyuu hin deemanii zooranii walumatti deebi'u. Kan gidduutti miidhamu mucayyoo kanadha. Soo isheen gidduu isaaniitii kutattee garaa ishee kutattee jabaattee bahuu qabdi. Dhugaa rabbii kana bichaa rabbi ishee haa gargaaru waan hundumaaf rabbi ishee haa gargaaru. Waan murteessuu isheedha. Dhugaa rabbii maatii ishees ishee gargaaraa jira. Obboleessi isheellee even kana booddee bakka jabaattee biraa hafuu qabda jechaa ture. Akka duraa jajjabeessaan ture akka duraa maaliif isaaniif iftaa aqii falmii aqii kana goya Abrahaamirra gori jechuu dhiiseera inni obboleessi ishee jechuudha. Maaliif waan argee waan qabuuf. Abrahaam immoo fuulduratti tokko isaanii murteesse yookiin ruutaan hin barbaadu yookiin immoo heermiidhaan hin barbaadutu jee gaarii ture. Garuu kana gochuu hin danda'u Abrahaam. Maaliif beektu nama jaallatu qaba Abrahaam. Ruutaa jaallata nama biraan jaallatu. Ruutiyyee sirriitti jaallata. Giin immoo ruutaanii kana dura inni deddeebi'ee ishee kadhataa ture isheen immoo hin jechaan turre. Qiimii sana qabateetu amalee ruutaadhaan sirriitti jaallata. Kaleessa eessaa akka wal kaasan eessaa akka ufan ni beeku ijoolleen kun. Kanaafidha. Dhugaa dubbachuuf ani viidiyoo sana gaafa laalu mimmaan baay'ee na qabate maaliifi baay'ee na ajaa'ibsiiste jechuudha heermiini. Akka nama tokkotti dhugaa rabbii na ajaa'ibsiiste. Ani kana dura hojii isheen hordofuu beektu waan ta'eefi gin immoo durba waan taateefi durbi tokko miidhamuun ishee immoo nama gaddisiisti. Dhugaa rabbii mimmaan akka kana gaafa ishee hudhu hin beeku. Dhugaa rabbiitu ana ta'ee je'ee yaade namni kamiyyuu ana ta'ee akkamiin go'a ana ta'ee yoo jennee bakka of buufnee yoo laalle in ulfaata wantichi jechuudha. Innaa bichaa heermii keenya rabbi jabina siif haa laattu jabaadhu giftii koo. Carraan kee ganamadha ganaa ijoolleedha. Dhugaa rabbii kan bichaa ganaa ijoolleedha waan ta'eef kanaan olii ishee fi intini jechuu danda'a argachuu dandeessi. Kana fakkaata hordoftoota kiyyaa egaa ammayyuu dhumarrattis mucaan lamaan isaaniiyyuu dhiisee deeme dubbiin xumuriini inni akkasuma bakka dubbii xumuruu hin beeku gidduutti viidiyoo kutee bahuu jechaadha inni kan inni beeku. Maaliif akka ta'e hin beeku amala akkasiidha kan fudhatee jiru Abrahaam jechuudha. Amalli kun immoo dabbara kana jechuun nama kabajuu dhabuu jechuudha. Hordoftoota kabajuu dhabuu jechuudha. Naa bichaa gara sammuutti haa deebisu mucaanis sammuu keessa hin jiru waan ta'eef waaqni gara sammuutti haa deebisu jennaa dhugaa rabbi kana. Kana malee maal jennaree hordoftoota kiyya mee yaada keessan koomentii irra kaa'a. Isin yaadni keessan maayini? Ani Ruutaa fi Abrahaam araaramuu isaanii baay'ee nan barbaada beektu.
Gin immoo mucayyoon isheen kun immoo gidduutti miidhamuu hin qabdu. Gidduu isaaniitii ugumuma akka amma jette kana baate jennaan hin miidhamtu. Gin yoo deebitee ufte kan isheen miidhamtu. Kana caalaa miidhamti deebitee gaafa uftummoo. Innaa kanaaf murteessitee ba'uun ishee waa tokkodha. Bicha Rabbi ishee gargaaru waan hundumaaf iyyuu like subscribe godhaa.